lolli xinnaatii fi guddatee hin qabu. Feeti meeshaalee ammayyaa gurguddaa addunyaan sodaatan fayyadamta yoo feete immoo meeshaalee baraa kan yeroo dheeraadhaaf ilmi namaa gaafa wallaalumaa itti fayyadamaa ture fayyadamta. Walumaa galatti lola keessatti kan dabru lubbuu ilma namaatii fi qabeenya hojjattee dalagattee bakka buusuu dandeetta. Lubbuu ilma namaa bakka buusuun garuu hin danda'amu. Yeroo ammaa kana Wallagga keessatti lola cimaa addunyaa ajab jechisiisetu deemutti jira. Mootummaan lola qindaawaa kana Wallagga irratti bobbaasuun maaliif barbaachise? Wallagga keessatti lubbuu ilma namaa meeqatu yeroo ammaa kana dhumutti jira? Qabeenyi barbadaa'e hoo meeqa? Wanta jedhu wajjin ilaalla. Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa laga qaxxaamure tulluu qaaree sinaada qabu an mootiidha. Dhimma waa'ee Wallaggaa fi lola mootummaan Wallagga irratti adeemsisaa jiru wajjin ilaalla. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo kana like gochuudhaanis waliif daddabarsaa. Duulli Wallagga irratti adeemsifamaa jiru maal fakkaata wanta jedhu takka takkaan qabxii kaafneetii wajjin ilaalla. Yeroo ammaa kana mootummaan uummata naannoo Amaaraa Faannoo Liyyuu Haayilii fi hidhattoota federaalaa wajjin qindaa'uudhaan Wallagga irratti lola cimaa addunyaa ajaa'ibsiise geggeessutti jira. Lolli cimaan addunyaa ajaa'ibsiise kun Wallagga keessatti maaliidhaan roobamutti jira? Sababni Wallagga keessatti lolli kun labsameef maali? Wanta jedhu laaluun hedduu barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana uummata Wallaggaa irratti beelli cimaan hongeen bu'eeti. Ifaan hin jiru, elektirikiin niitworkiin hin jiru. Uummanni Wallaggaa addunyatti iyyatee labsii dabarfachuu hin danda'u. Kana hunda kan godheef mootummaan akka Wallagga keessatti rasaasni dhuka'u lubbuun ilma namaa bayaa jiruu fi gudeeddaan daa'imman irratti dubartoota irratti geggeeffamaa jiru waraabamee miidiyaadhaaf hin dhiyaanneef itti yaadamee wanta godhamedha. Liyyuu Haayiliin naannoo Amaaraa walumaa galatti Wallagga keessatti bobbaafamee maaliif gadi dhiifame? Liyyuu Haayiliin bifa kamiin Liyyuu Haayiliin naannoo Amaaraa bifa kamiin Wallagga keessa seenuun danda'ame? Uummanni Amaaraa yeroo ammaa kana uummata Oromoo Wallaggaa irratti lubbuu duguuggaa sanyiidhaa geggeessutti jira. Kanammoo mootummaan maaliif itti callise? Maaliif deeggare? Yeroo ammaa kana woboo yookaan uummanni addi bilisummaa uummata Oromoo yookaan kan mootummaan shanee jedhee yaamu Wallagga keessa jiramoo hin jiru? Wanta jedhus laaluun hedduu barbaachisaadha. Mootummaan naannoo kabachiisa taanaan uummataaf nagaa eegsisa taanaan diina fidee uummata Wallaggaa irratti bobbaasuun faayidaa takkallee hin qabu. Mootummaan gochuu kan danda'u karaa salphaadhaan uummataaf nagaa kennu yoo barbaachisaa ta'e immoo woboon Wallagga keessa qubatee jira kan jedhu karaa salphaadhaan woboo wajjin karaa nagaatiin dubbatee nageenyi akka uumamu gochuu yookaan ammoo woboo irratti tarkaanfii fudhachuudhaan naannoo sanirraa woboon akka ba'u gochuu ni danda'ama. Walumaa galatti Wallagga magaalota gurguddoo fi magaalota xixiqqoo baadiyaa kan ta'an hunda irratti lola labsuudhaan diroonii xayyaaraan lola irratti roobsuun uummanni kumaatamaan lakkaaman daa'imman dubartoonni manguddoon lubbuun isaanii badeeti jira. Uummanni miliyoonaan lakkaaman naannoo irraa buqanii bosona keessatti galuudhaan bifa argitan kanaan beelaa fi dheebuudhaan dararamaati jiru. Uummanni kan oolu ala kan bulu ala nyaataa fi dhugaatiin hin jiru. Addunyaan viidiyoolee gaggabaabaa garagaraa fi suuraalee bifa addaatiin bayee achi keessaa mul'ataa jiru kana laaluudhaan ajab jechuutti jiru. Ajab jechuun addunyaa uummata Wallaggaatiif faayidaa takkallee hin qabu. Uummanni lubbuun isaa dabraa jira, qabeenyi isaa walumaa galatti barbadaa'ee gubataa jira. Daa'imman reebamaati jiru, gudeedamaati jiru, manguddoowwan kararratti baafamanii tumamutti jiru. Mootummaan kanammoo fedhaan godhaati jira. Karaa salphaadhaan nagaa uummata sanii kabachiisuu osoo danda'u woboo biyya san keessaa balleessina jechuudhaan akkuma bara durii waggoottan dheeraadhaaf woboo barbadeessuudhaaf bosonawwan Oromiyaa hunda gubanii fixuun fala tokko mallas jedhee lafa kaa'eef karama san fayyadamuudhaan bosona Wallaggaa irraa eegalee hanga magaalawwan gurguddoo Wallaggaatti barbadeessutti jiru. Bifa isaan deeman kanaan uummata fixanii bosona fixanii nagaa uumuun tasuma waan danda'amu natti hin fakkaatu. Miidiyaaleen addunyaa hedduun dhimma kana gabaasutti jiru. Gaafilee garagaraa mootummoonni addunyaa mootummaa Abiydhaaf godhaniif deebii
quubsaa kennaa hin jiru. UNCRH fi Qaay Masqaliin yookaan Fannoon Diimaan uummata Wallaggaa seenee daawwachuu fi qarqaarsa garagaraa gochuudha mootummaa yeroo gaafatutti mootummaan hayyama hin goone. Naannoo san walumaa galatti kan hordofee kan kunuunsee uf jalatti qabatee yeroo ammaa kan akka fedhetti itti taphataa jiru Faannoo fi Liyyuu Haayilii naannoo Amaaraati. Liyyuu Haayiliin naannoo Amaaraa uummata Oromoo morma muranii akka alaabaatti fannisanii ittiin sirbutti jiru, ittiin dhiichisutti jiru. Yeroo ammaa kana aanteen ummataa warri akka OPDOdha yookaan biltsiginnaa ammayyaa ofiin jedhan saba Oromoo bifa kanaan dhumu daangaa dhaabatanii itti ilaalutti jiru. Kun ammoo ilmaan Oromootiif caba hangana hin jedhamneedha. Yeroo qabsoo bara dabree qeerroo qabsaa'een ummanni Oromoo walumaa galatti bahaa dhihaa kaabaa kibbaan qabsaa'ee mootummaa amma bakka san jiru bakka san geessine. Erga bakka san geessanii sadarkaa amma irra jiru kana ga'een qabsaa'ota isa wajjin qabsaa'anii sadarkaa san isaaniin ga'ee muudama kana isaaf laate hunda xurataa baasuudhaan warreen akka Lammaa Magarsaa fi fakkaattota isaa uf jalaa xuruuruudhaan bosona keessatti galche yookaan mana hidhaatitti isaan galchee galmee mootummaadhaa mataa ofiitiif dhuunfachuun ummata duraanuyyuu alaabaa takka aadaa takka fi amantaa takka jechuun amanan uf jalatti raree walitti qabate. Reeffa mootummaa durii kan lafee ilmaan Oromoo nyaatee harma muree harka muree Oromoo cabsaa ture qotee baasuudhaan warqiidhaan achi keessatti dhaabee akka isaan ittiin boonan ittiin bashannanan gochuutti jiru. Boonan biroo dheeraadhaaf nurratti boonaa turan deebi'anii ammas akka boonan gochuudhaan ilmaan Oromoo akka duguugan karaa baneefii jira. Egaan dhimma mootummaan ummata Wallaggaa irratti raawwataa jiru kana mootummoonni garagaraa mootummoonni addunyaa garagaraa iyyanis labsanis namni isaan dhaga'u tokkollee hin jiru. Walumaa galatti furmaanni ummata Wallaggaa maal ta'uu qabaadha. Furmaanni ummata Wallaggaadhaa waa lama qofa. Carraa lamaan kanatti fayyadamnee ummata Wallaggaa yoo hin baraarin bushanyiin ummata Wallaggaadhaa Oromoon Wallagga keessa qubatanii jiranii lafarraa duguugamuun isaa shakkii tokkollee hin qabu. Carraan inni tokkoffaan ummanti Wallaggaa qabu Oromoon kutaa 11 bakka jiru birmatee buqqa'ee ummata kanaaf dhaqqabu wajjin yoo dhume dhumuu yoo jiraates jiraachuu carraan inni guddaan ummanni Oromoo naannoo sanii qabu isa kana. Carraan inni lammaffaadhaa yoo jiraate ummanni sun akkuma danda'etti qabeenya isaa yoo danda'ame naannoo isaa irraa gara biraatti akka hin fe'amnee fi qabeenyi isaa akka dabarfamee nama biraatiif hin kennamne lammiiwwan biraa biyya san keessa dhufanii qubatanii saba Oromoo irratti dhiibbaa garagaraa geggeessan qabeenya isaaniitti akka hin fayyadamne ummata woboo naannoo san jiran wajjin waliigalee gurmaa'ee tokkummaadhaan ofirraa qolachuu danda'uudha qaba. Oromoon walumaa galatti carraat fanatti yoo hin fayyadamne sanyiin duguuggaan irratti adeemsifamu kun bifuma kanaan itti fufnaan akka duraan harma muranii harka muranii dhiisan osoo hin taane bara ammaa kana morma muranii fannisanii akka alaabaatti itti taphachuun diinaa waan hin oolledha. Kanaaf ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaa jiran hundi gurmaanii tokko ta'anii tokkummaadhaan iyyuu yoo danda'ames gara biyyaatti deebi'anii ummata kanaaf irree ta'uun loluun yeroon isaa amma. Kanarraa kan hafe Oromoon dhumaatiin isaa akkuma itti fufetti dhuma jechaadha. Walumaa galatti ummanni Oromoo naannoo jiru hundarraa buqqa'ee ka'uudhaan labsii godhee hiriira godhee buqqa'ee Oromoo Wallaggaa keessatti dhumaa jiruuf yeroo tokkotti afaan ta'uun dirqama isaati. Kana qofaa miti. Ummata naannoo Finfinnee keessa jiraatu kan qabeenya Oromoo nyaatee bishaan Oromoo dhugee aanan Oromoo dhugee coomas Oromoo nyaachuudhaan Oromoo irratti duula godhu yoo danda'e Oromoon qabeenya isaa diinatti dabarsee gurguruu osoo dhaabee falli guddaan tokko kana jedheetiin yaada. Keessattuu ummanni Oromoo Maccaadhaa kan naannoo Finfinnee jiraatu baadiyaa naannoo Finfinnee marsanii jiraatan hundi qabeenya isaa boqqolloo qamadii huma wanta nyaatamu hunda dabarsee magaala Finfinneetti gurguruu osoo dhaabee dhiibbaa guddaa geggeessa jedheetiin yaada. Egaan viidiyoon har'aa isa kana fakkaata. Ummata Wallaggaa kanu badii tokko malee reebamaa jiru badii tokko malee diguuggaan sanyii irratti geggeeffamaa jiru haa birmannu dhaamsa koo yeroo hundaati.
Video biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Horaa bulaa deebana. Oromoo bakkuma jirtanii walii birmadhaa wal dhaqqaba. Yeroo gaarii qabaadha. Bye bye.